aanaa shanan dhuugoo keessatti loltoonni PP harmee tokko irratti reebicha ulfaataa raawwatan. Guutuu gabaasichaaf Jaal Urgufaa Diinaa. Godina Harargee lixaa aanaa shanan dhuugoo araddaa haqaan jiraataa jedhamu keessatti gaafa adoolessa tokko bara 2026 harmee maqaan ishee aadde Fatuuree Shamsaddiin jedhamtu sababa tokko malee lukkeeleen bilchiginaa reebicha ulfaataa irratti raawwachuu maddeen harraata biyyoolessa Oromiyaatti himaniiru. Akka maddeen himanitti harmeen kun badii seeraa dalagde kan hin qabne yoo ta'u hidhattoonni sirnichaa immoo maqaa isheen keessaa hin qabne woboo walii hidhata qabda jechuun garmalee erga reebanii booda akka yaala hin arganneef dhorkanii jiraachuun ifoomeera. Kutaalee Oromiyaa cufa keessatti loltoonni mootummaa gabroonfataa impaayiratti maqaa garaagaraa hawaasa Oromootti maxxansuun reebuu, hidhuu, ajjeesuu fi bakka buutee dhabamsiisuun daba guddaa hawaasa irratti raawwachaa jiraachuun ni beekama. Aanaa Adaa Bargaa keessatti milishoonni bilxiginnaa qonnaan bultoota sadii rasaasatti roobsanii ajjeesuun gariin immoo madeessan. Jaalwabii biyyaa dabalata qaba. Godina Lixa Shaggar aanaa Adaa Bargaa ganda Maruu Cobbot jedhamu keessatti gaafa Bajjii 2026 sirna dhabdeeyyiin ergamtoota bilisiginnaa qonnaan bultoota maqaan isaanii Caalaa Dhabbaa, Dajanee Didhaa fi Caalaa Dhugoo jedhaman sababa tokko malee rasaasa itti roobsanii ajjeesuu maddeen harraata biyyoolessa Oromiyaatti himaniiru. Akka maddeen himanitti qonnaan bultoonni biroon madaa'uun yaala dhabanii gidiraa argaa jiraachuu maddeen keenya dabaluun ONM'tti himaniiru. Lukkiileen bilisiginnaa kunneen qonnaan bultoota kanaa badii tokko malee bakka hawaasni awwaalchaaf walitti qabamee jirutti dhukaasa banuun gariin ajjeesuun gariin ammoo madeessuun barameera. Mootummaan abbaa irree bilisiginnaa kan afaan qawweetiin uummata meeshaa maleeyyii acuucee bulchuu barbaadu guutuu Oromiyaa keessatti homaa waraana isaa bobbaasuun sarbama mirga namoomaa garaagaraa hawaasa Oromoo irratti raawwachiisuu akkumatti fufetti jira. Aanaa Jaardaagaa Jaartee keessatti waraanni bilisiginnaa hawaasa jalaa loowwan saamuun ifoome. Gabaasa qindaa'eef Jaalsabaaf Hawwaaq Gaarii. Godina Urroo Guduruu Wallaggaa aanaa Jaardagaa Jaartee gandoota Jaarroo Siree Diimaa Jookkee jedhamutti loltoonni PP gaafa Waxabajjii 27 2026 maqaa sakattaa wabootiin bobba'uun horii uummataa uffatanii deemuu maddeen harraata biyyoolessa Oromiyaatti himan. Haaluma kanaan ganda Jaarroo Siree irraa nama maqaan isaa Kiisii Ittaanaa jedhamu jalaa loowwan 13 saamuudhaan ganda Diimaa Jookkee irraa ammoo bakka Shoo Gonfaa jalaa loowwan afur uffatanii deemuun himamee jira. Oduu biraatiin ammoo guyyaama sana ganda Jaarroo Siree bakka addaa Gaaddadirraa shiftoonni bilisiginnaa kunneen nama Faqqadaa jedhamu barbaacha mana deemuun haadha warraa isaa maqaan ishee Burtukaan Firrisaa jedhamtu da'umsaaf ciniinsuu irra osoo jirtu lubbuu ishee oolchuuf baatanii osoo fiiganii daa'imni ishee lubbuun jalaa darbuun rifaaturraa kan ka'e haalli fayyummaa ishee yaaddessaa ta'uu maddeen ONM'if eeranii jiru. Aanaa Saasiggaa keessatti qonnaan bultoonni humnaan gara mooraa waraanaa impaayirattiitti guuramaa jiraachuun dhaga'ame. Dabalatasaaf Jaal Irbuu Dhugaa. Godina Wallagga Bahaa aanaa Saasiggaa ganda Kookee keessatti waraanni mootummaa bilxiginnaa qonnaan bultoota dirqamaan gara mooraa leenjii waraanaatti guuraa jiraachuu jiraattonni ONM'tti himan. Akka jiraattonni gandichaa himanitti qondaaltonni bilxiginnaa hawaasa nagaa hojii isaanii irratti bobba'anii jireenya isaanii geggeeffachaa jiran saalaa fi umuriin osoo hin ilaalin fedhii isaanii malee qabanii gara mooraa leenjii waraanaatti geessaa jiru. Tarkaanfiin kun yeroo ammaa daran hammaachaa jiraachuu jiraattonni dubbatu. Haaluma kanaan Waxabajjii 30 2026 qonnaan bultoonni hojii isaanii irraa qabaman kanneen maqaan Nugee, Obbo Ayyaanaa Bultum, Obbo Maatiyos Badhaasaa kanneen jedhaman keessatti argamu jedhaniiru. Bilxiginnaan deeggartoonni isaa humna waraanaa dabaluu irratti xiyyeeffachuun ilmaan Oromoo naannolee Oromiyaa garaagaraa irraa humnaan walitti qabuun leenjii gahaa malee gara dirree waraanaatti bobbaasaa jiru. Yuukireen haleellaa Raashiyaan Kiiv irratti raawwatteef dhugaadhaan haaloo baati jedhe Zeleniskiin. Dabalatasaaf Jaal Booree Addunyaa. Pireezidaantiin Yuukireen Voldaamir Zeleniskiin kamisa kaleessaa haleellaa Raashiyaan Kiiv irratti raawwatte yoo xiqqaatee namoota 21 ajjeesee fi kudhanoota hedduu madeesseef haaloo ba'uuf dhaadatanii jiru. Kana kan dubbatan haleellaa kanaan yeroo manneen jireenyaa gar-tokkoon barbadaa'e daawwatanitti. Yuukireen haaloo ba'uu fi dhiisuu ishee gaazexeessitootni gaafatamanii Zeleniskiin dhugaadha jechuun deebisanii jiru. Zeleniskiin akkasumas akka jedhanitti qondaalli olaanaa ittisa Yuukireen Raastam Yumirov fi mucaa abbaa warraa pireezidaantii Doonaald Tiraamp Jared
Kushner guyyoota lamaan darban keessa mari'atanii turan. Tattaaffiin nagaa waraanaa kana xumuruuf Ameerikaan deeggartuu jootaaf dhaabbatus ammallee Kushnerii fi ergamaan Steve Witkoff Ukraine akka daawwatan abdii qabaachuu isaanii dubbatanii jiru. Zeleniskiin itti dabaluudhaan torban dhufuu yaa'ii neetoo magaalaa guddoo Turkii Ankaaraatti geggeeffamu cinatti Tiraamp waliin walgahii akka qabaatan abdii qaban ibsa. Manasibu bulchiinsa magaalaa Mandii keessatti argamtoonni murna bilisiginnaa namoota lama ajjeesuun dhaga'ame. Gabaasa kanaaf Caalfaajii Bilisummaa. Godina Lixa Wallaggaa aanaa Manasibuu bulchiinsa magaalaa Mandii ganda duwwaa lama keessatti loltoonni murna biltiginnaa namoota maqaan isaanii Dassaaleenyi Fakkadee jiraataa bulchiinsa magaalichaa kan ta'ee fi Asfa'uu nama jedhamu jiraataa ganda Buukee kan ta'e badii tokko malee rasaasa itti roobsuun ajjeesanii darbuu jiraattonni ONM dubbisee ifoomsan. Namoonni kunneen waardiyyaa waarshaa dhagaa magaalichaa ganda duwwaa lama keessatti argamu ta'uu himanii meeshaa lolaa tokko illee qabatanii kan hin jirree fi maatii isaanii tajaajiluuf abbootii qabeenyaa harkaa miindaa baatiin kan hojjetan yoo ta'u yakka lubbuu isaanii galaafachiisu kan hin qabnee fi jaleewwan biltiginnaan sobaan yakkamuun haala suukanneessaa ta'e waxabajji 2026 iddoo hojii isaaniitti rasaasatti roobsuun ajjeesanii darbuu jiraattonni magaalichaa har'aata biyyoolessa Oromiyaatti himaniiru. Namoonni kunneen hidhata jaarmiyaa siyaasaa tokkollee osoo hin qabaanne tarkaanfii gootichi waboo aanicha keessatti fudhatee kaan ajjeesee kaan madeessee kaan harkaan qabee gootummaa isaa firaaf diina isaatti agarsiisaa oolee haaloo ba'uuf jecha sobdoota lukkeelee Abiy Ahmediin kan galaafataman ta'uu jiraattonni itti dhiyeenyaan beekan addeessaniiru. Aanaa Amuruu keessatti aleellaa finxaaliyyii Amaaraa magaalaa Gamsaa irratti bananii miidhaan lubbuu namaa fi qabeenya irra ga'ee olaanaa ta'uun ibsame. Badinasaaf Jaalamartii Oromoo. Godina Horroo Guduruu Wallaggaa aanaa Amuruutti aleellaa finxaaleeyyiin Amaaraa magaalaa Agamsaa irratti bananiin milishoota bilxiginnaa dabalatee miidhaan lubbuu namoota nagaa fi qabeenyaa irra ga'uu ONM jiraattota magaalichaa irraa odeeffate. Deeggarsa murna bilxiginnaan aleellaa finxaaleeyyii Amaaraa duguuggaa sanyii irratti xiyyeeffachuun kaleessa waxabajjii 30,2020 ilmaan Oromoo irratti banan daran suukanneessaa ta'uun miidhaan kun lubbuu namoota nagaa fi milishoota bilxiginnaa kan gaaga'e akkasumas qabeenya dhuunfaa fi uummataas barbadeesseera. Magaalaa Agamsaa keessaa aleellaa hidhattoonni gara jabeeyyii faannoon raawwataniin milishoonni bilxiginnaa Ayyaansaa Damissee fi Baa'isaa Dabaloo jedhaman rukutamanii yoo madaa'an miseensi riphee lolaa tokko du'uus gabaafameera. Hawaasni meeshaa maleessi magaalicha keessaa Kitilee Itichaa fi Amaanu'eel Xilaahuun kan jedhaman yoo ajjeefaman namoonni maqaan isaanii Akkashee Abdataa, Solomoon Balaay, Bilisaa Namoomsaa, Baabbuu Garramuu, Darajee Tarfaa fi kanneen maqaan isaanii adda hin baane danuu ta'an rasaasa finxaaleeyyii Amaaraa irraa itti dhukaafameen madaa'aniiru. Loowwan hawaasa Oromoo hidhattoota Amaaraan saamaman 500 haga 700 fi bushaayee 100 ol ta'u kan himan maddeen magaalicha keessatti horiin tokkollee kan hin hamnee fi lukkuu miila lamaa illee ari'anii qabanii saamaa turuu fi dunkaanota hunda cabsanii seenanii fudhachuu itti dabaluun ibsaniiru. Ganda Luqqiimaa walii irraas Faradee Haayiluu dhukaasa hidhattoonni amala namummaa hin qabne raawwatan kana keessatti yoo galaafatamu Misoomaa Faayisaa immoo madaa'eera. Ganda Gurraattii irraas bifuma wal fakkaatuun 500 girmaa lubbuun yoo darbu milishoonni sirnichaa lakkoofsaan hedduu ta'an akka baalaatti arca'u gabaasni jiraattota aanichaa irraa ONM dhaqqabe ni addeessa. Uummanni nagaa fi meeshaa maleessi waraana kanaan madaa'uun qabeenya dhuunfaa fi uummataas barbadeessuun sodaa guddaa uumee jira. Bulchiinsi aanichaa fi qaamoleen dhimmi ilaallatu waraana kana dhaabsisuu irra hidhattoota kanneeniif haga funyaaniitti dhiyeessii adda addaa dhiyeessuun uummata ficcisiisaa kan jiranii fi miidhaa uummata irra ga'e hambisuuf tarkaanfii tokkollee fudhachuu dhiisuun hidhata bilxiginnaan hidhattoota Amaaraa waliin qabu ifatti agarsiisa. Yaabeelloo keessatti barsiisaan tokko ergamtoota murna bilisiginnaan hidhamee dararamaa jiraachuun ifoome. Gabaasa qindaa'eef Jaaleeraan Gameessaa.
Godina Booranaa aanaa Yaaballoo keessatti barsiisaan tokko ergamtoota murna bilxiginnaan sobaa yakkamuun hidhaatti darbatamu maddeen arraata biyyoolessa Oromiyaatti himan. Ganda Coqaarsaa jedhamu irraa barsiisaa Nuuraa Taadii jedhamu torban darbe keessa kottuu waraqaa eenyummaa dijitaalawaa fudhadhu jechuun qabanii hidhaatti darbachuun ifoomeera. Akka gabaasni arraata biyyoolessa Oromiyaa dhaqqabe ibsutti barsiisaan kun beekumsa qabuun dhaloota qaruu malee hirmaannaa jaarmiyaa siyaasaa tokkollee kan hin qabne ta'uu fi jaleewwan sirnichaa maqaa hidhata waraana bilisummaa Oromoo qabda jedhu yakkanii hidhuu ibsaniiru. Barsiisaa kana malees aanicha guutummaa keessatti barsiisonni hedduun doorsifamaa, reebamaa, hidhamaa fi ajjeefamaa kan jiran ta'uun keessumaa barsiisonni mana barumsaa baadiyyaa irraa barsiisan gara magaalaa deemuuf sodaa fi yaaddoo hamaa keessa galanii jiru. Bulchiinsa magaalaa Adaamaa aanaa Caffee keessatti murni bilisiginnaa weerara lafaa raawwachaa jiraachuu fi jiraattota hidhanii dararuu ammeessan falmataa lammii dabalata qaba. Godina Baashaggar bulchiinsa magaalaa Adaamaa aanaa Caffee keessatti murni bilisiginnaa lafa uummataa weeraruu fi namoota nagaasidhaa akka jiran jiraattonni arraata biyyoolessa Oromiyaatti himan. Murni warraaqsa uummanni Oromoo wareegamaa fi aarsaa qaaliitti baasuun bu'aa warraaqsichaa butee barcuma aangoo siyaasaa impaayiratti qabachuun waggaa 8 guutuu uummata Oromoo irratti gidiraa bifa adda addaa lakkaa'ameen xumuramne kan raawwachaa jiru. Walitti qabamni murna maafiyootaa gandoota kanneen akka Didibbaa, Daabee Solloqqee, Baattoo Dagaagaa fi kanneen biroo keessatti kantiibaa magaalichaa Haayiluu Jaldee Waaqoo waliin wal ta'uun kan ijaaran gareen maafiyaa yakkoota garaagaraa fi saamicha uummata nagaa irratti raawwachaa kan oolan kanneen warquu puuphaa, cuuchoo dhugoo fi fakkaattonni isaanii biroon beenyaa tokko malee qonnaan bultoota lafa isaanii irraa kaasuun dhuunfachaa akka jiran jiraattonni ganda Baattoo Dagaagaa Oromiyaa Naashinaal Miidiyaaf ibsaniiru. Kanumaan wal qabatee lukkeen bilisiginnaa guyyaa dheengaddaa ganama adoolessa 2026 dirqamaan walga'ii uummata baasuun isin deeggartoota wabootiin hariiroo isaa waliin waan qabdaniif isintu nutti waamee nu doorsaa jira waan ta'eef nutti himaa jedhanii ergamtoonni kun hoggaa gaafatan nuti waa'ee lafa nurraa saamamaa jiruu malee waan biraa waan beeknu hin qabnu jechuun uummanni yoggaa deebisuuf osoo uummanni dhugaa jiru itti himuu dargaggoo maqaan isaa Abbuu Dhaabii fi kanneen biroo waboo deeggartanii nu rukuchiisaa jirtu jechuun jalqaba sakaallaatti booda gara magaalaa Adaamaatti geessuun akka hidhan keessa beektonni ni dubbatu. Bifuma wal fakkaatuun aanaa Caffee ganda Daabee Solloqqee qaxanaa 13 keessatti gareen maafiyaa cuuchuu dhugoo qonnaan bultoota bakkichaa beenyaa tokko malee irraa ari'uun dallaa itti daangessaa akka jirus jiraattonni ijaan argan himaniiru. Gareen saamichaa araadaa godhatee saamuuf hamuummachaa kan oolu gareen badii bilisiginnaan magaalaa Adaamaa galma Abbaa Gadaa keessatti walga'ii dhoksaan gaggeessaa kan jiran yoo ta'u lafa uummataa keessaayyuu qonnaan bultoota kan ta'an qabiyyee ofiitti deebifachuu fi ajandaalee egeree Oromiyaaf balaafamaa ta'an irratti murtii dabarsuuf mari'achaa akka jiran keessa beektonni marii kana dubbachuun haaluma kana hordofee lammiileen impaayiratti gocha marii biyyoolessaa murna bilisiginnaatiin durfamu balaaleffachuu irratti argamu. US jijjiirama kamiyyuu qaxxaamura galaanaa Hormuz irratti akka hin fudhanne Teheraan beeksiste. Gabaasa kanaaf Caalsabaafan Waggaarii. US haala qaxxaamuraa Hormuz ilaalchisee Iraaniif ergaa ifa ta'e dabarsuu ishee maddeen Al-Arabiyaa kamisa kaleessaa ibsanii jiru. US maddeen kunneen akka jedhanitti jijjiirama haala yeroo amma Hormuz keessatti mul'atu kamiyyuu akka diddu Iraaniin beeksistee jirti. Waashingitan jijjiiramni kamiyyuu akka waliigaltee kana cabsutti akka ilaalamu Teeraanitti himte jechuun maddeen kun itti dabaluudhaan Ameerikaan ilaalchaa fi mala Iraan haala Hormuz irratti qabdu akka qormaata jalqabaa waliigaltee kanaaf waadaa galteetti akka ilaaltu ibsanii jiru. US sochii Iraan dhiphina tarsiimoo kana keessatti itti dhiyeenyaan hordofaa jirti jechuun maddeen kun itti dabaluudhaan Teheraan maallaqa dhorkamte irratti guddinni kamiyyuu yaadannoo waliigaltee guutummaatti akka eegdu al duree akka ta'e beeksisuu ishee ibsanii jiru. Kunis kan ta'e yeroo Iraan kamisa darbee gidduu seenuun Ameerikaan qaxxaamura Hormuz keessatti gootu kamiyyuu deebii murteessaa fi ariifataa akka kakaasu ibsuun qabeenyi qilleensaa Ameerikaa karaa bishaanii kana keessa jiraachuun itti fufuun nageenya naannoo balaadhaaf saaxiluusaa miidiyaaleen mootummaa gabaasan.
Hojii humnoota waraanaa Iraan kan qindeessu waajjirri muummee giddugaleessaa Kaatam Alambiyaa dooniiwwan taankeraa fi daldalaa hundi daandii Teheraan nagaan karaa bishaanii kana keessa darbuuf murteessite hordofuu akka qaban ibsuun karaarraa maquu yookaan pirootokoolii navigeeshinii kabajuu dhabuun deebii atattamaan akka isaan mudatu ibsee jira. Mariin alkallattiin Ameerikaa fi Iraan itti aanu sirna awwaalcha hoogganaa olaanaa Iraan du'aan boqote booda kan ta'uu giddugaleessitoonni kamisa kaleessaa ibsaniiru. Maddi olaanaan tokko Al-Arabiyaatti akka himetti mariin marsaa itti aanu adoolessa 18 akka geggeeffamu himee jira.